Wallaggaa aanaa Laaloo Qilee keessatti ergamtoonni bilisiginnaa qonnaan bultoota ukkaamsanii gara leenjii waraanaatti guuruu cimsanii itti fufan. Sabaafanuu gaarii dabalata qaba. Godina Qellem Wallaggaa aanaa Laaloo Qilee ganda Furdisaa Jaawwii jedhamu keessatti jaleewwan bilisiginnaa kanneen impaayera Itoophiyaa bututtuu suphuuf ifaajan gaafa Guraandhala 2026 qonnaan bultoota maqaan isaanii obbo Shumbalaa Wubee, obbo Tolasaa Abbabaa fi qonnaan bultoota dhibbootaan lakkaa'aman dirqamsiisuun gara mooraa leenjii waraanaatti geessu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka maddeen himanitti qonnaan bultoonni kunneen tuttuqqaa fi hirmaannaa dhaaba siyaasaa kam keessaa kan hin qabne ta'uu himuun lukkeeleen bilisiginnaa ammoo sababa tokko malee ukkaamsanii gara waraanaatti guuruu itti dabaluun ifoomsaniiru. Ergamtoonni impaayera bututtuu suphuuf ifaajan Abiyyi Ahmed hawaasni Oromoo cunqursaa isaanii jalatti buluu jibbinaan humnaan cafaqanii afaan qawween dirqamsiisuun ilmaan Oromoo ukkaamsanii gara waraanaatti guuruu itti fufanii jiru. Godina Arsii Bahaa aanaalee garaagaraa keessatti loltoonni bilisiginnaa namoota nagaa 3 ajjeesanii tokko madeessuun himame. Dabalatasaaf Jaalbooree Addunyaa. Godina Arsii Bahaa aanaa Sirkaa ganda Soolee Nagallee iddoo addaa magaalaa Nagallee jedhamtu keessatti dargaggoo maqaan isaa Muhammad Amin Sheek Amid jedhamu kan magaalaa xiqqoo Nagallee jedhamtu keessatti dukkaana banatee hojjetu loltoonni bilisiginnaa butuun aanaa Xiichoo geessuun guyyaa 11 erga mooraa waraanatti raarsaa turanii booda achirraa baasuun rasaasatti roobsanii ajjeesanii gatu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun godinichumaa aanaa Xiichoo ganda Karrayyuu Uursaa iddoo addaa Goola jedhamu keessatti dhalatee kan guddate dargaggoo maqaan isaa Tamaam Kadir Kaliil jedhamu mana isaa keessaa butuun mooraa waraanaa ganda Karrayyuu Arzuunaa jedhamu keessatti torbee tokko erga raarsaa turanii booda Guraandhala 4 2026 halkan sa'aatii 3 keessa mana hidhaarraa baasuun rasaasaan rukutanii ajjeesuun reeffa isaa bakkeetti gatanii deemu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaaf gabaasanii jiru. Akkasumas Guraandhala 6 2026 aanaa Roobeediidha ganda Jeenaa Ululli jedhamu keessatti abbaa maatii lamaa kan ta'e nama maqaan isaa obbo Abdul Malik Turee Abdoo jedhamu rasaasaan rukutanii harka mirgaa isaa madeessuun miidhamni cimaan irra ga'ee jiraachuu jiraattonni ibsanii jiru. Obbo Abdul Malik qonnaan bulaa jabaa fi nama hawaasa keessatti akkaan jaallatamaa yoo ta'u sababa inni Oromoo ta'e qofaaf badii tokko malee Oromummaa isaa yakkamee rasaasaan rukutamuun miidhaa hamaan irra ga'u jiraattonni dabaluun arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Kana malees loltoonni kunneen ajjechaa namoota nagaa irratti raawwatan ammeessuun godinuma kana aanaa Martii ganda Abbaasaa Gorbaa iddoo addaa Ardaa Dooyee jedhamu keessatti Guraandhala 7 2026 dargaggoo maqaan isaa Mubaarik Kamaaloo Amaanoo jedhamu loltoonni bilisiginnaa mana isaa keessaa qabanii rasaasatti roobsanii ajjeesuun yeroo dhuma sana araddichuma keessatti namoota maqaan isaanii Doktooreetaa Abdulaxiifii fi Naasir jedhaman qabanii erga hedduu reebaa turanii booda manadhaatti darbatanii jiru. Namoonni kunneen yakka tokkollee dalaganii osoo hin taane loltoonni kunneen akkuma bartee isaanii maqaa hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhuun hawaasa irraa akka jiran jiraattonni dabalataan ibsanii jiru. Godina Jimmaa aanaa Limmuu Saqqaatti qonnaan bulaan tokko loltoota PP'n hidhaatti darbatame. Gabaasa kanaaf Jaaleeraan Gameessaa. Godina Jimmaa aanaa Limmuu Saqqaa ganda Saachanii irraa ergamtoonni bilisiginnaa qonnaan bulaa maqaan isaa obbo Jabanuu Sultaan jedhamu Guraandhala 2026 sababa tokko malee qabanii waajjira poolisii aanichaatti hidhanii hiraarsaa jiraachuu jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Akka jiraattonni himanitti qonnaan bulaan kun tuttuqaa fi hirmaannaa dhaaba siyaasaa kamirraa bilisa ta'uu fi loltoonni bilisiginnaa maqaa quunnamtii waraana bilisummaa Oromoo qabda jedhu yakkanii ukkaamsuun hidhanii dararaa kan jiran ta'uu isaa ibsan. Godinicha guutummaa keessatti lukkeeleen bilisiginnaa ajaja qaama isaanii olii irraa itti kennamu raawwatanii hooggansa isaanii gammachiisuuf dhama'an maqaa hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhu yakkanii ilmaan Oromoo irratti sarbama mirga namoomaa adda addaa raawwachaa kan jiran ta'uun ni beekama. Oduu biraatiin ammoo Guraandhala 7 2026 jaleewwan bilisiginnaa hawaasa aanichaa bakkeewwan garaagaraa irraa gabaa daldalachuuf gara magaalaa Limmuu Saqqaatti malaa turan irraa maqaa deeggarsa raayyaa ittisa impaayera Itoophiyaa jedhuun qarshii 200 dirqamaan guuraa oolu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti loltoonni bilisiginnaa ilmaan Oromoo ukkaamsuun leenjii waraanaatti guuruu hammeessan. Shalwa biyyaa waan qindeeffate qaba.
Godina Lixa Shaggar aanaa Baakoo Tibbee ganda Amballee irraa ergamtoonni bilisiginnaa akka waan baay'inni waraanaa impaarettii kufaati jalaa baraarutti yaadan gurraan ala 2026 namoota maqaan isaanii Addunyaa Jijoo, Ayyaanaa Gilee, Shibbiruu Dhaabaa fi kanneen biroo hedduu kan ukkaamsan yoo ta'u ganda Hibbaa Godaanaa jedhamurraa immoo gaafuma sana Warquu Tirfeessaa, Baacaa Mokonnon, Geetuu Gaaddisaa fi kanneen biroo waanichaa guutummaa keessaa fedhii isaanii malee humnaan qabanii leenjii waraanaatti geessu jiraattonni gandoota kanneenii arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Oduma wal fakkaatuun godina Lixa Harargee aanaa Ciroo Araddaan Loogoo Baaccisaa jedhamurraas jiliiwwan umurii gabrummaa uummata Oromoo irra tursiisuuf riiqatan qonnaan bultoota Abdii Hayimadee, Naasir Hayimad, Kadiroo Mahammadii fi kanneen lakkoofsaan danuu ta'an humnaan qabanii konkolaataa irra buusuun gara mooraa leenjii waraanaatti fuudhanii deemuun gabaafamee jira. Eegdonni murna nama nyaataa PP sirna moofaa Minilik deebisanii dhaabuuf godinaalee Oromiyaa mara keessatti addatti ilmaan Oromoo irratti xiyyeeffachuun gara leenjii waraanaatti guuruu cimsanii itti fufan. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo Bulluqitti gurraan ala 2026 gandaaroo aagaa irraa qonnaan bultoota maqaan isaanii Raffisaa Dhugaasaa, Alamuu Dhugaasaa, Habtaamuu Jalduu, Lataa Diroo, Duulaa Asmaree, Taarikuu Abdiisaa fi kanneen biroo baay'inaan 80 ol ta'an hojii idilee isaanii bakka isaan midhaan oomishan irraa qabuun gara mooraa leenjii waraanaatti geessuu jiraattonni gandichaa addeessanii jiru. Aanuma kana ganda Ashayyaa Daadoo irraa immoo Tafarii Baashaa, Garroo Botee, Hirphaa Raggaasaa, Bayyanaa Lammeessaa, Tashoo Ammasaa, Dassee Warquu, Darajee Magarsaa fi kanneen biroo hedduu humnaan qabanii kan deeman ta'uun ifoomeera. Humnoonni Israa'el kibba Gaazaatti lammiilee Falastiin afur ajjeesan. Shalamansiis Kaayyoo dabalata qaba. Humnoonni Israa'el wiixata ganama Baaraafaa kibba Gaazaa keessatti waliigaltee dhukaasa dhaabuu bara darbee onkoloolessa 10 irraa eegalee hojiirra oolee guyyaa guyyaan cabsuu isaaniin lammiileen Falistiin afur ajjeesan. Wiixata ganama humnoonni hidhannoo qaban afur daandii lafa jalaa Baaraafaa keessatti bana irraa ba'an addaan baasan jechuun waraanni Israa'el ibsa kenneen beeksiseera. Falastiinonni loltoota birgeedii 7ffaa irraa dhufan irratti dhukaasa banuun humnoonni dhukaasa qawween deebii akka kennan kan taasisan yoo ta'u bu'aan isaas arfan isaaniiyyuu akka dhabamsiifaman taasiseera jedheera. Torban darban keessa waraanni Israa'el lammiilee Falistiinotaa kurnootaan lakkaa'aman Raafaa keessatti ajjeesuu isaa beeksisee ture. Isaanis ujummoo keessaa bu'uun isaanii argameera. Dhukaasa dhaabuun kun haleellaa Israa'el onkoloolessa bara 2023 eegalte kan dhaabe yoo ta'u Falistiinota gara 72 ajjeese 171 ol madeesse bu'uuraalee misooma Gaazaa gara persentii 90 barbadeesse. Dhukaasa dhaabuun jiraatus waraanni Israa'el cabsuu itti fufee lammiilee Falastiin 576 ajjeesuu fi 1543 madeessee jira jedha ministeerri fayyaa Gaazaa. Aanaa Muloo keessatti waraanni PP maanguddoo ganna 61 ajjeesuun dhaga'ame. Jaalaqaafan fayyeeraa dabalata qaba. Godina Kaaba Shaggar aanaa Muloo ganda Muloo Faallee keessatti waraanni maafiyaa PP maanguddoo ganna 61 badii malee maqaa hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabdaa jedhuun torban tokko oliif mana hidhaatti raarsaa turuun mana hidhaa keessaa baasuun magaalaa Sulultaa keessa dabarsuun bosona Honxooxxoo jedhamu keessatti rasaasaan ajjeesanii gatuu maddeen keenya ibsaniiru. Kamaddeen jedhanitti maanguddoon kun jaarsa biyyaa kabajamaa akka ta'ee fi yakka biraa dalagee osoo hin taane gareen maqaa nagaa biyya tiksaa jechuun of waamu jibbiinsa Oromoof qabaatu sababa Oromummaa isaaf yakkee akka qaama hidhate isaaniin falmuutti ilaaluun galaafatee jechuun arraata biyyoolessa Oromiyaatti dubbatan. Warri bilchiginnaa dhiyeenya kana godina Kaaba Shaggar aanaalee hedduu keessatti tajaajila bilbilaa intarneetii fi ergaa gabaabaa guutummaatti balleessuun humna waraanaa guddaa fi meeshaalee waraanaa gurguddoo itti fe'uun marfama waraanaa keessa galchanii yakkoota waraanaa fi namoomaa ummaticha irratti raawwachaa jiraachuun barameera. Lixa Wallaggaa aanaa Baabboo Gambeel keessatti waraanni bilchiginnaa hawaasa leenjii milishummaaf qabaman qoricha sammuu adoochuu kennaafi jiraachuun himame. Jaalbilisee sabaa waan qindeeffatte qabdi. Godina Lixa Wallaggaa aanaa Baabboo Gambeel keessatti jala deemtotni sirna nama nyaataa Impaayera Itoophiyaa hawaasa Oromoo leenjii milishaaf fedhii isaanii malee dirqiin godinaalee aanicha jala jiran mara keessaa erga qabaniin booda qorichoota seeraan alaa sammuu namaa adoochan diyaazepamii fi semetidiinii kan jedhamu gurraan dhala 7/2026 kennaafii turuu ogeeyyiin fayyaa bulchiinsa magaalaa Baabboo arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru.
Akka jiraattonni himanitti bilisiginnaan hawaasa Oromoo gandoota aanichaa mara keessaa leenjii milishaaf dirqiin ukkaamsanii erga fuudhanii booda qoricha sammuu namaa adoochuu fi of wallaalchisee kan raffisu diyaazepamii ilmee isaa kennuufiin of wallaalanii gaafii dhimma ofii fi maatii isaanii kaabinoota aanichaa akka hin gaafanneef sammuu isaanii adoochuun dagatanii akka rafaa oolan gochaa jiraachuun ifoomeera. Haaluma kanaan maatiin hawaasa leenjii milishaaf qabamanii aanaa Baabboo keessatti walitti qabamuun kaabinoota aanichaa gaafii maatii keenya manatti nuuf deebisaa jedhu gaafachaa jiraachuu fi kaan ammoo gaafiin isaanii deebii waan hin arganneef dhibee garaachaaf kan biroon saaxilamuun buufata fayyaa aanichaa keessatti wal'aanamaa jiraachuu jiraattonni aanichaa ONM fi himaniiru. Sirni nama nyaataan bilisiginnaa hawaasa Oromoo dararuun araada kan itti ta'e Empire kufuuf duufaa jirtu kana akka waan baay'inni waraanaa biyya tiksuu afaan qawween ijaaruuf irra deddeebiin godinicha keessatti raawwachaa kan turan har'as hawaasa sirna isaaniitti hin amanne amansiisuu yaaluun fedhii isaanii malee gara mooraa leenjii milishaatti qabanii guuruu cimsanii itti fufaniiru. Godina Arsii Bahaa aanaa Roobee Didaa keessatti loltoonni bilxiginnaa jaartii duuti awwaalcha dhorkuu fi aanaa Jajuu keessatti immoo daa'ima umurii 10 gudeeduun dhaga'ame. Dabalatasaaf Jaalamansiis Kaayyoo. Godina Arsii Bahaa aanaa Roobee Didaa ganda Saddii Qaqarsaa jedhamu keessatti waraanni gochaa ammayyaa malee qajeelummaa dalaguu hin aadeffanne Guraandhala 4/2026 hawaasa sirna awwaalchaa maanguddoo Aaminaa Kadir Gadaa raawwachuuf deemaa turan akka hin awwaalle ugguruun uummata gargar facaasanii reeffi harmee kanaa awwaalcha dhabuun bakka irra ooluu jiraattonni bakkichaa har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Jiraa keenya ajjeesuu qofa osoo hin taane du'aa nama keenyaallee awwaalachuuf mirga isaanii irraa mulqan kan jedhan jiraattonni dabalataan gandichuma keessatti namoota hedduu reebuu fi qabeenya isaanii saamuu akkasumas hawaasa meeshaa maleessa irratti meeshaalee laagu guddaa fayyadamuun dhukaasuun qeerraa namoota hedduus baqachiisaa turu gabaasaan nu qaqqabeenni ifoomsa. Oduu biroon immoo loltoonni bilisiginnaa kan naamusnii fi sansaaqqana waraanummaa irraan calaqqisne amajji 31/2026 aanaa Jajuu ganda Sooqee Boqichaa keessatti daa'ima umurii 10 barattuu kutaa arfaffaa kan taate maqaan ishee Simtuu Alasgaadi kan jedhamtu sabaan Amaaraa kan taate osoo isheen mana barnootaa irraa galaa jirtu loltoonni bilisiginnaa tokko humnaan qabee gudeedee miidhaa guddaa irraan gahuun maatiin mana yaalaa geessuun du'aa fi jireenya gidduu jiraachuu ishee jiraattonni himaniiru. Lixa Shaggar aanaa Abuunaa Gindabarat keessatti qonnaan bulaan tokko loltoota PP'n ajjeefame. Dabalatasaaf Jaalfalmataa Lammii. Godina Lixa Shaggar aanaa Abuunaa Gindabarat ganda Coomee bakka addaa Leelloo jedhamutti loltoonni Impaayera bututtuu suphuuf jecha ilmaan Oromoo akka baalaatti harcaasaa jiran gaafa Guraandhala 7/2026 qonnaan bulaa obbo Tolawaa Gaddafaa jedhamu badii tokko malee rasaasa itti roobsuun haala suukanneessaa ta'een ajjeesanii gatu jiraattonni gandichaa har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Lukkeeleen sirnichatti umurii dheeressuuf jecha hawaasa siyaasa kam keessaayyuu hin qabne sababa sobaan irraa aarsan qonnaan bulaa kana maqaa waraana bilisummaa Oromoo quunnamta jedhuun yakkanii ajjeesuu jiraattonni raddichaa itti dabaluun addeessaniiru. Afaaniin nageenya uummataa eegna jedhanii ololanis gochii isaanii garuu uummanni nagaan bahee akka hin galleef yaaddoo ta'aa kan jiran tiksitoonni Impaayeratti gochaa eenyummaa isaanii guyyaa irraa hawaasa nagaa irratti gaggeessaa jiran kan durii irra daran ammaatee itti fufee jira. Humnoonni Ameerikaa doonii uggura Kaaribiyaan irraa baqatte galaana Hindii keessatti qabatan. Bal'inasaaf Jaalbooree Addunyaa. Humnoonni Ameerikaa doonii boba'aa galaana Hindii keessatti uggura pirezidaantii Doonaald Tiraampii Kaaribiyaan keessatti dooniiwwan qoqqobbii irra kaa'aman cabsite yaabbatanii to'achuu isaanii Peentaagoon wiixata kaleessaa beeksisee jira. Peentaagoon AFP'tti akka himetti humnoonni Ameerikaa doonii kana qabataniiru jedhee ergataa irratti aquila lammaffaa halkan tokkotti taate tokko malee akka to'ataman beeksisee booda. Taankeriin kun pirezidaantiin Tiraampii dooniiwwan qoqqobbii irra kaa'aman Kaaribiyaan keessatti adda baafamu hundeesse mormuun hojjechaa ture. Fiigira nutis hordofneerra jechuun Peentaagoon irratti kan ibse yoo ta'u dooniin kun Kaaribiyaan irraa hanga galaana Hindiitti hordofamuu fi adamfamuu ibsee jira. Barreeffamni kun viidiyoo humnoonni Ameerikaa helikooppitera yaabbatanii ergasii funyoodhaan gara kutaa doonii taankerii tokkotti gadi bu'anii agarsiisan kan of keessatti hammate ture. Dooniin kun erga Tiraampii muddee keessa dooniiwwan boba'aa qoqqobbii irra kaa'aman gara Veenzuweelaa deeman
uggura akka irra kaan ajaja kennaniin booda Ameerikaan kan qabamte ishee 8ffaadha. Waashingitan humna galaanaa guddaa Kaaribiyaan keessatti bobbaastee bidiruu daldalaa qoricha sammuu namaa adoochuuf oola jettu rukutuu taankaroota to'achuu fi hoogganaa bitaa Veenzuweelaa Niikolaas Maaduroo to'achuuf hojii ajaa'ibsiisaa raawwatteetti.